Viidiyoo darbeen iimeelii akkanatti banatan ilaalleerra. Viidiyoo kana namoota iimeelii keenya keessa akkamitti akka seennuu fi akkamitti akka itti fayyadamnu ilaalla. Akka dhumaatti nu hordofaa. Akkaawuntii keenya akkuma kireet gooneen kan itti fufnu yoo taane achuma fuula iimeelii keenya irratti yeroo dandeenya. Garuu yoo keessaa baanee jiraanne yeroo biraatti deebi'uu barbaanne saayin inii fayyadamna waan ta'eef viidiyoo kanarratti saayin inii irraa eegalla. Opera application Opera qabanne application Opera yookaan fuula jalqabaa irratti nu dhufu irratti gubbaa irratti gmail.com jennee search gochuu dandeenya. Yookaan ammoo yoo icon gmail jettu qaban isarra kilik gochuudhaan banachuu dandeenya. Icon irratti kilik erga goonee booda page jalqabaa irratti nu dhufa. Page jalqabaa irratti nu dhufuun bakka duwwaa email or phone bakka itti galchuutu nu dhufa. Erga sanii booda bakka email or phone jettutti kilik gochuudhaan adreesii iimeelii keenyaatti galchina. Adreesiin sunis yeroo iimeelii keenya banan kan nuuf kennamedha. Erga sanii booda next ta'e. Erga next kilik goonee booda ammas bakka paaswordii galchuutu nu dhufa. Paaswordii keenyatti galchinee booda ammas next ta'e. Erga next ta'e iimeelii keenya keessa seennee irrachaadha. Iimeelii keenya keessa peejiin jalqaba nuuf dhufu peejii ergaa namni nu erge nutti agarsiisudha. Fakkeenyaaf ergaan Google Community jedhamu asirra argaa jirtan kun ergaa yeroo ani iimeelii banu Google naaf ergedha. Namni tokko ergaa nu erge ergaa nama sanii keessa seenee dubbisuu barbaanne ergaa irra bira dhannee ergaa irra kilik goona. Erga kilik goonee waan ergaa sana irra jiru nu dubbifna. Jalqaba irratti barreeffamni gubbaa irratti agarru fakkeenyaaf gubbaa irra kan agartan age finish setting up your new Google account kan jedhu kaayyoo ergaa guutuu Google naaf ergeeti. Barreeffama tokko kanarra wanti hubadhu ergaan guutuun Google kanaa ergame waa'ee setting irra kan xiyyeeffate ta'uusaa natti agarsiisa. Erga saniin gara gadii deemuudhaan barreeffama guutuu irraa dubbisnee waan nu ergame san ilaaluu ni dandeenya. Ergaan erga nu ergame booda nama saniif ergaa san deebisuu kan barbaannu taate gara gadiin dhannaa gara gadii dhumarra gadii yoodhaan xiyyaa gara bitaa deebi'u replay kan jedhamu jira. Gara margaa kan deemamuutu forwarding jira. Replay irratti kilik goonu nama nu erge saniif ergaa san deebisu ta'a. Forward yoo ta'e ammoo ergaa nuuf ergame san nama biraatiif ergu ta'a jecha. Google Community Teamiin ergaa na erganaaf replay deebii kennuu kan barbaadu isuma irratti replay kan jedhu irratti kilik godha. Erga kilik godhe fuulli itaa'inaa dhufu bakka tu'edhee Google Community Team jedha. Bakki silaa Google Community Team jedhu sun bakka namaan erguu barbaadu isaa itti barraa'udha. Waan replay jedhe ofumaatti naa barreessa jira. San bira subject inni jira. Subject irratti jedhee ka'e age finish setting up your new Google kan jedhu jira. Riin sun replay ta'uu isaa agarsiisa. Age finish setting up sun ammoo subject isaa gara biraatiin kaayyoo ergaa kiyyaa agarsiisa jecha. Kaayyoon kiyya yookaan ergaan kiyya kanarratti xiyyeeffate jechuu isaa agarsiisa. San booda gabbaa booksiin jirti. Booksii on Friday September 16, 2022 kan jedhu jira. Isaan irratti yoo fedhe naqaa yoo fedhe osoo naqin isuma irratti kilik gochuudhaan barreeffama gad dhufee waan barbaadu sana itti barreessuu danda'a. Fakkeenyaaf barreeffama wayii barreessu. Barreeffamni ani asirratti barreesse kun barreeffama Google Community na ergeen dabalatee ergaa kana yoo an gara Google Community ergu ergaa inni naaf erge kan duraa inni na erge akkuma jirutti ta'e ergaan kiyyas itti dabalamee jaraaf ergamaa jecha. Namni biraas haala kanaan yoo kan ergu taate ergaa nama sanii dubbifnaa dhumarra dhannee bakka replay irratti kilik yoo goone ofumaa nama nu erginu san tu'ee maqaa nama saniin barreessa. Achi gadi bakka subject irratti jedhee barreeffama box keessatti ni barreessa. Barreeffama sana yoo feene haquu dandeenya yoo feene isuma dhiisuu dandeenya. Yoo barbaanne gara ofii barbaanne subject san jijjiirree ergaan kiyya kanarratti xiyyeeffannee itti barreessuu dandeenya. Achirraa gadi buunee box irratti barreeffama jiru san gadi buusuu kannaa keessaa barreeffama ergaa barbaannu san keessa barreessinee seendennee yoo jenne nama saniif deebii ni kenna. Ammas nama biraatiif ergaa kana forward gochuu kan barbaannu ammas ergaa nama sanii keessa seenna gara dhumaadha. Sarara gara mirgaa deemu forward yeroo creating goona. Erga san click yoo goonu fuulli ittaanee nu dhufu fuula 2 jedhee box yoo nu kenna. Box san keessatti maqaa nama erguu fi barbaannu itti barreessina. Fakkeenyaaf anam sdg@gmail.com gmail.com kana jechaan gmail.com jedhu. Kunam maqaa nama an erguu fi barbaadu ergaa Google Community Team na ergi jira. Ergama kana directly nama kana ergaa jecha. San booda subject bira dhannaa. Subject bira yoodhaan
FWD jirti achirra age finisitiin qaba purni Google kon jedhu jira. FWD forward message sun forward ta'uu isaa nama sana agarsiisudha. Boxi gadaantu keessatti forward message jedhu jira. Ergaas irratti click goona. Irra click godhee keessaa bu'uu danda'a yookaan ammoo akkasuma dhiisuu danda'a. Garuu ergaan keenya forward waan ta'eef osoo naqin ifne ergaa san gadi buufna. Fakkeenyaaf akkam barreessaa arganatti gadi buufnee san booda ergaa keenya waan ofeen itti barreessinaa jecha. San booda gubbaa roolannee sendeen nama message kan inni ergu waan ta'eef of duuba deema. Kana malaal message namni nu erga keessa seennee dubbisuu message saniif nama biraatiif forward gochuu ilaallee garuu message yoo kan nama biraatiif erguu barbaade ofirrumaa kaasee nama biraatii ergaa barreessee erguu yookaan barbaadu taate fuula jalqabaatti yoo deebinu gubbaarraan wanti diimaan irsaasii keessaa qabu jira. San irratti click goona. Yoo click goonu fuulli ittaanii nu dhufu fuula 2 jedhee boksiin wayii jira bakki itti barreessuun boksiin nu kennamu san keessatti maqaa nama ergaa erguu fi barbaannu yookaan adreesii iimeelii nama sanii ittiin barreessina. Fakkeenyaaf gmail.com jedhu. Nama ergaa kiyya nama kanaaf erguu barbaadeera. Dabalataanis nama tokko kan irratti nama biraa erguu yookaan barbaaddu maqaa nama kanaa mallattoo eda'uu jirti. Achirra click gochuudhaan nama biraa maqaa nama biraa itti eda'uun. San booda subject biraadha. Subject bakka jirutti boksiin nuuf kennamee jira. Boksii san keessatti kun isiniin jedhe kaayyoo ergaa keenya yookaan wanti ergaan keenya irra ilaallatu gabaabsinee keessa barreessina. Fakkeenyaaf subscribe Qaanqee Science and Technology. Amma ergaan ani ergaa kun asii gaditti kan an barreessu guutuun isaa waa'ee kanaa wal qabata jechuu gara biraatiin. Namni sun ergaa guutuu sun dubbisin kaayyoo ergaa kiyyaa subjectii kana raawwachuu danda'a. San booda gara boksii gadaantuutti bu'a. Boksii gadaantu kana keessatti ergaa guutuu boksii gadaantu kana keessa barreessa haga danda'e. Fakkeenyaaf subscribe gochuun maatii keenya ta'a akkasumas like share gochuun namoota biroo biras akka ga'u deeggaraa. Amma ergaa kana yoo xumuradhe jiraadhe ergaa nan erguu barbaadu barreeffama qofaa kan ta'u taate gara gubbaa dhufee bakka send jettuun jirti achirratti ergaan keenya nama saniif ni ergama. Garuu dogongoraan tasa osoo ani ergaa kiyya ergin yoo keessaa kan ba'u taate yoo kan duuba deebi'u ergaan keenya save nu ta'a. Bakki inni itti save nu ta'u draft keessa save ta'a. Kanaafuu ergaa kiyya irra deebi'ee barreessuun duratti draft keessa dhaqee check godha. Yoo draft keessa save naa ta'e jiraate ergama sana edit gochuudha yookaan ammoo irra deebi'ee barreessu. Fakkeenyaaf kiyya nama send sun jedhin duuba deebi'ee jalaa badeera. Kanaafuu irra deebi'ee osoo hin barreessin dur draft keessa dhaqee check haa godhu. Draft keessa dhaqee check gochuudhaaf gara bitaatiin gubbaarran sarara sadii jira. Achirra click goona. Erga click goone sararoota baay'ee nu jiran keessaa draft biranne draft irratti click goone. Erga draft irratti click goone barreeffama keenya ni arganna. Fakkeenyaaf barreeffamni kiyya kunoo draft keessa jira. Barreeffama kiyya irra yoo argu barreeffamni kiyya kan dura barreesse akkasuma jira. Kanaafuu amma gubbaarra ol dhaqee send gochuu danda'a. Gaafsan ergaan kun nama kanaaf ni ergama. Garuu ergaa kiyya irratti faayilii garaagaraa yoo eda'uu kan barbaadu footoo ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, kan biraas ta'uu danda'a. Yoo ergaa kiyya irratti faayilii biraa eda'uu barbaade bakka subjecteetu afuutti fuuldurarraan wanti akka ofirra mammaramu jira. Achirratti click goona. Achirra yoo click goonu optionii lama nu dhufa. Attach file fi draw scribe kan jedhu jiru. Attach file irratti click goona. Attach file irratti erga click goone fuulli ittaanii nu dhufu fuula file manager mobile keenyaati. Yeroo tokko file manager keessa yeroo seen qajeelatti bakka faayiliin keenya yookaan footoon keenya jiru biraan arganna. Garuu bakka san deebi'uuf gubbaa irratti wanta akka kaameraa jira, meemoriin jira, sarara sadii jira, asiin ammoo tuqaan sadii wayii jirti. Bakka kaameraa duubarraan kan jiru irratti bakka sana click goona. Hamma bakki sun 0 deebi'utti click goona. Yoo 0 irra kan deebi'u fuula jalqaba file manager mobile keenyaatti deebineera jecha. Ta'uu baannaan folder wayii keessa jirra jecha. Kanaafuu kiyya amma 0 irra waan ta'eef jalqaba file manager mobile kiyya keessa jira waan ta'eef
scroll gochuudhaan faayilii kee barbaadadha. Gara gadii scroll goonee bakka faayiliin keenya jiru barbaanne faayilii keenya irra kilik goona. Yookaan immoo yoo fooldarii keessa jiraate fooldarii isin barbaanne faayilii keenya irra kilik gochuudhaan keessa seenu. Fakkeenyaaf anam footoo kana eegu. Footoo kana irra kilik godha. Yoo kilik godhu optionii lama tokko saayizii imeejii sanii xiqqeessuudha. Lamaffaan imeejii sana akkuma jirutti ergu. Small kan jedhu irra yoo kilik goone faayilii footoo keenya kan saayizii sana biraa xiqqeessa yookaan akka seeraan nu mul'anne gochuu danda'a. Kanaafuu oriijinaal haa jennu. Oriijinaal irratti kilik godheen oriijinaal irra yoo kilik godhu kun asnaa dhufeera. Sun ammoo attaachi ta'eera. Attaachi erga ta'e ergaan kun ergamuudhaaf qophaa'eera. Kun footoon kun attaachi naa ta'eera. Kan biraas taayidaan faayilii keessaa PDF faayidaan PDF kana arginu. Amma sirra wanti hubachuu qabdan footoon jalqaba erginu attaacher ta'ee dhumateera. Barreeffama wasiin dhatu kun ammoo attaachiin galeera. Attaacher ka'e kun upload ta'ee kan dhumate ergaa ergamuuf qophaa'eera. Garuu attaachiin kan jedhu kun poroosesii irra kan jiru. Ergaa erguudhaaf kan hin qophoofne hanga upload ta'ee kan hin dhumanne. Kanaafuu hanga inni upload ta'ee dhumatu ni eegna. Gara biraatiin hanga inni attaachi ta'u ni eegna. Kunis attaachi ta'eera. Kanaafuu amma ergaan kee guutuun erguudhaaf qophaa'eera. Gubbaa rool deema seendeedha. Erga seendeedha ergaan kee ni ergama. Ergasii gara fuula jalqabaatti na deebisa. Gara gadii yoo ilaaltan mobaayilii keessan gara gadaan yoo ilaaltan seent kan jedhu gara gadiirraa nu mul'isa. Garuu ergaa keenya mul'isu ergamuu isaa gubbaa kanarratti na agarru. Ergaa nuuf ergame san bira ilaaluu kan barbaannu sarara gubbaarraan sadii jirti. Achirraan seent meel kan jedhu biraan. Ergaa kana amma ergineerra garuu ergaan keenya kun yoo ergamuu baate diraaftii keessa seent ta'eera. Kanaafuu diraaftii keessa gubbaarra gara bitaatiin tunnaa diraaftii irratti tokko jirti. Mee keessa seenaa ilaallu. Yoo keessa seen diraaftiin 0. Kanicha ergaan dura diraaftii keessa ture sun edit erga goonee ergine ergameera jecha. Amma ergaa ergame san bira yoo kan laaluu barbaannu ammas gubbaarraan wanti sadii sanii tunnaa seent meel ka'uu bira dhannaa. Ergaa keenya guutuu achirra arganna. Ergaa ergine keessatti ergaa nuuf ergame keessoo seennee barreeffama address not found wanta akkanaa yoo kan isin dhufu address email isin galchisanii sirrii miti jecha. Kana jechaan irra deebitanii emailii nama sanii check gochuu qabdan. Ammas duuba deebinee ergaa isin dura nama biraatiif ergaa jiruun emailii nama sanii sirrii waan ta'eef barreeffama amma isin mul'isuun address not found kan sun asirratti hin jiru. Kana jechaan ergaan kee guutuun nama san bira ga'eera jecha. Asirratti akkuma isiniin jedhe bakka subject dhuunfatti subscribe AG Science Technology barreessi jedhee hiriyeeraa fi gubbaa irratti isa kanatti dhufeeraa fi ammas duuba deemnee amma ergaa nuuf ergamee fi ergaa nuti ergine bakka tokko yoo kan argachuu barbaannu gubbaa gara bitaatiin sarara sadii irratti kilikiin goona ergasanii all mail kan jedhu irra all mail kan jedhu irratti kilik goon ergaa nuti ergines kan namni biraa erges bakka tokkotti argan. Fakkeenya yoo an kilik godhu mii kee kun ergaan ergedha. An ergu isaa agarsiisa achirraan Google Community Team jiran. Inboxii kiyya keessatti isaan meeseejii kanneen lamaantu jira jecha. Tokko kanaaf ergame tokko immoo an ergedha. Ammas akka yeroo biraas keessa dhufnee akka meeseejii kaawwan irraa adda ta'e akka nu mul'atu kan akka nama asiin dura dubbisnee hin jirretti kaa'achuu kan barbaannu irratti kilik goonaa yookaan barreeffama keenyaan duubatti booksiin xiqqoon jirti achirra kilikiin goonaa gara gadiin dhannaa gara gadiin dhannee waan xiqqishuun booksii wayii afoo jirti achirra kilikii yoo goone mark and read irra yoo goone meeseejiin keenya booldi ta'e nu mul'ata. Kana jecha yeroo biraa yoo keessa seenne meeseejii keenya keessatti isaan kun adda ta'anii nu mul'atan. Ammas meeseejii kana haquu yoo kan barbaannu ammas isaan lachuu irratti maarkii goone delete kan jettu irratti kilik goonu. Delete yoo goone bakka kanarraa guutuutti delete ta'an akkuma gadi irra mul'atu move to trash jedha. Move to trash jechuun emailii keenya keessaa guutuu badee osoo hin taane booksii yeroon booda yookaan guyyaa 30 booda badu keessa seena. Kanaafuu guyyaa 30 osoo hin guunne meeseejii san keessa seenne of duuba deeffachuu dandeenya yookaan garuu ergaa balleessine san har'uma akka nu jalaa badu yookaan barbaannu ammas sarara gubbaa sadii seenii tunnaa gara gadiin dhannaa trash kan jedhu irra kilikiin goonaa trash erga ta'e faayilota nuti ergine saniin arganna. Faayilota irratti ammas maark goone ammas gara gadiin dhannaa delete forever kan jedhudha achirra kilikiin goona ergaan keenya guutuutti emailii keenya keessaa ni badaa jecha. Har'aaf itti fayyadamni emailii kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun emailii keenya akkamitti eeggachuu dandeenyu namoonni biraa eeyyama keenyaan alatti
imeelii keenya yeroo fayyadamuu barbaadanitti Googleen akka nu beeksisu akkamitti gochuu dandeenyu kan ilaallu ta'a. Warroonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan viidiyoon saayinsii fi teekinooloojiidhaan wal qabatu yeroo yerootti akka isin bira gahuuf sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa.